saayinsiin caasaa bal'aa kan argannoowwan durii fi ammaa irratti ijaaramanidha. Mi'a Isaac Newton haa fudhannu. Yaadni isaa kan humni wal fakkaataan akka appiliin kufuu taasisu, pilaanetonni akka sochoonis kan taasisudha jedhu. Yaada saayintiistota kanneen akka Kopernikas, Gaaliliyoo fi Keepler irratti kan hundaa'edha. Waggoota hedduun booda Albert Einstein tiyoorii Newton waa'ee harkisa dachee irratti qabu akkaataa biraan nu hubachiise. Yaadni kun astiroofiizistiin lammii Ameerikaa Andriyaa Geez handhuura gaalaksiitti kan argamu Black Hole akka abuuru isa taasise. Argannoowwan kana gidduutti saayintistoonni hedduun wantoota baay'ee abuuruun argannoowwan garuu fuulduraa biroof karaa saaquun caasaa saayinsii jabeessaniiru. Mee yaada kana viidiyoo kana keessatti argannoowwan saayinsii gurguddoo afuriin haa ilaallu. Akkamiin umuriin hambaa seenaa Masrii baruu dandeenya? Kufaatiin qaroomina maayaa yoomi? Stonehenge yoom ijaarame? Kana baruu kan dandeenyu umurii wantoota orgaanik ta'an shallaguuf kan nu fayyadu kaarboon 14 fayyadamneeti. Kaarboon 14 gosa kaarboon dhaabbataan taane kan yeroo dhiyoo asitti Maartin Kaamenii fi Saam Ruubeniin abuuramedha. Kana irratti Wiilaard Liibiin kaarboon 14 uumamaan hawaa keessatti akka argamu mirkaneesseera. Kaarbooniin yeroo oksijiinii wajjin walitti makamu kaarboon daayoksaaydiin kan biqiloonni sirna footoosinteesisii keessatti ofitti fudhatanii fi beeyladoonnii fi namoonni ammoo soorata keessaa akka argatan uuma. Lubbuu qabeeyyiin hundinuu kaarboon 14 isaanii ni haareffatu. Haa ta'u malee yeroo du'an kaarboon 14 qaama isaanii keessa jiru saffisaan dhumaa deema. Kana irratti hundaa'uun yeroo du'aa lubbuu qabeeyyii hamma kaarboon 14 qaama isaanii keessa jiru safaruun hanga waggaa 50,000tti beekuun akka danda'amu Liibiin mirkaneesseera. Liibiin dhangala'aa qaama dhala namaa keessa kaarboon 14 hedduminaan akka jiru tilmaamuun qorannoo gaggeesseen milkaa'eera. Saayintistoonni meeshaalee durii qorachuun tilmaama umurii isaanii mirkaneessaniiru. Kunis warraaqsa arkeeoloojii uumeera. Sababa kanaaf Liibiin keemistiriidhaan badhaasa Noobeelii bara 1960tti fudhate. Haa ta'u malee asitti hin dhaabanne. Kaarboon 14 lakkaa'uun waa'ee sirna iikoo durii bal'inaan mul'isee jira. Kunis akkaataa sochiin namaa pilaanetii kana irratti dhiibbaa geessisu irratti hubannoo keenya fooyyesseera. Saayinsii jijjiirama qilleensaa keessattis gahee taphachuun waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti hubannoo uumeera. Bu'aa qorannoo jijjiirama qilleensaa kanaan itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa Al Gore bara 2007tti badhaasa Noobeelii nagaa argataniiru. Qorannoon Liibii dhoksaa kanaan dura qofaa hin saaxille. Addunyaa amma keessa jiraannu akka hubannuufillee hubannoo uumeera. Addunyaa amma teknooloojiin guute kana saayintiistota jaarraa 20ffaa malee yaaduun rakkisaadha. Kaameraa fi paanaalii soolaarii amma fayyadamaa jirruuf Albert Einstein galateeffachuu akka qabnu beektu? Tarii tiyoorii riilatiivii wal qabatee sirriitti ni beektu ta'a. Haa ta'u malee bara 1921tti qorannoo ifaa walxaxaa ta'e waa'ee dhiibbaa footoelektirikii irratti ibsa kenneen badhaasa Noobeelii damee fiiziksii argateera. Naannoo bara 1920tti fiizistiin Jarmanii Max Planck raadiyeeshiniin shuboo xiqqoo keessa akka deemu yaada dhiyeesse. Einstein yaada kana ifa mul'atu irratti hojiirra oolche. Yeroo jalqabaatiif ifti amala dambalii fi annisaa xiqqoo footons jennee waamnu akka qabu ibse. Dhiibbaan footooelektirikaa kan uumamu yeroo ifti dambalii yookiin halluu garaagaraan wantoota irratti balaqqeessa'uun elektiroononni akka socho'an taasisuun kaarentii elektirikaa uumanidha. Garuu wanti ijoon Albert ibse dhiibbaan kun kan uumamu footooniin annisaa gahaa elektiroonota wantoota irraa sochoosuu danda'u yoo qabaate qofaadha. Dhiibbaan kun seelonni soolaarii akkamitti annisaa aduu gara elektirikiitti akka jijjiiran akka hubannu nu gargaaru. Raajii yookiin X-rayin akkamitti fakkii lafee keenya uumuu danda'e? Balballi elektirikii akkamiin ofiin banamee cufamuu danda'e? Beektonni fiiziksii Wiilaard Booyil fi Joorji Smith argannoowwan Albert fayyadamuun ifa gara suuraatti kan jijjiiru CC dispenser fayyadamuun addunyaa suuraa yookiin fakkii argatan. Waggoota 10 booda naasaan yaada kana fooyyessuun seensaroota fooyyee qaban fayyadamuun mul'ata isaanii imala gara hawaaf itti fayyadamaniiru. Yeroo ammaa kaameraa bilbila harkaa keessatti seensaroota kan argaa jirra. Ibsi falmisiisaan Einstein dhiibbaa footoelektirikii irratti kenne bu'uura quantum physics kaa'eera. Tiyooriin kun qorannoowwan saayinsii faallessuun hawaan kun hamma yaadamuun olitti wal xaxaa ta'uu mul'ise. Waggoota 100 dura saayintistoonni wantoonni maalirraa akka hojjetaman ilaaluuf kiristaalota fayyadaman. Kun ajaa'iba!
Saayintistoonni kunneen argannoowwan saayinsawaa gurguddoo jaarraa 20ffaa kanneen akka X-ray kiristaaloogiraafii keessatti shoora olaanaa taphachuun badhaasa noobeelii hedduu itti argataniiru. Garuu X-ray kiristaaloogiraafiin maali? Bara 1912tti hayyuun fiiziksii Maaksi Fooluu X-rayiin yeroo kiristaalota keessa darbu waan addaa akka uumu argate. Utuu hin turin saayintistiin Wiiliyaam Henry Biraag ilma isaa Laawurans kan foormulaa Biraag's Law jedhu argatee gargaaruun atoomonni kiristaalota keessa bakka itti argaman mul'iseera. Kana jechuun saayintistoonni caasaa atoomii kaartaan agarsiisuu danda'u jechuudha. Qorattoonni waan haaraa akka qoricha hojjechuu, iccitii qaccee sanyii yookiin DNA hiikuu yookaan elektirooniksii fooyyessuuf mala kana fayyadamu.